Haadha kinoo ammas gatte waraqata kee. Kan siin jedhu akkamiin poolisii biratti maadamit keetti si geesse moo akkamiin si rukutanii? Kana isaanitti si dho'ee? Baddee yennanii poolisii si qabee? Okay. Amma garuu beektee eessa jirta ammaati? Okay. Eenyu bira deemaa jirta? Addis Ababa eenyu bira deemaa jirta? Nafa madaa qabda nafarra? Kan nafarraa hin qabdu? Hin qabdu? Ayisuush. Waaqayyoon gooftaa hin darba. Ammaan booda hin deebitu miti biyya Arabaa. Ji'a tokkotti fayyitee hin deebita siin jette? Ayisuush waaqayyoon gooftaa. Deemuu hin barbaadda? Akkasi si rukutanii ammas ala deemuu barbaadda? Biyya kee maatii kee wajjin jiraadhu ganaa ati daa'ima ko. Ganaa daa'ima. Amma addee jirtu hin beektaa miteeti? Hin beektaa? Amma biyya kee keessa jirta wanta kayyuu hin sodaatin. Dhageettee? Aga namni dhufee si fudhatu nuti si wajjin jirra. Eshi? Bilbila akkamii siif hin kenne? Ati baddee poolisii si qabee moo maadaamitti si qabee poolisii si geesse? Ati eessa hojjettee? Dubaayidha moo Saawudii? Okay. Ji'a meeqa turte? Yaa miskiinati. Makarammaan shamarran keenyaa ijoollee keenyaa yoomuma rabbiin gahee nuun jedha. Yoomuma rabbiin makaraan cinqeen dararaan biyya namaa mana namaa yoomuma gahee isin nuun jedha rabbiin keenya. Yaa rabbi ati nuu birmadhu. Mucattii tana argitanii jirtanii obboleeyyan kiyya. Akkuma argitan umriin isiituu xiqqishuudha. Umriin xiqqoo kanaan biyyaa baatee mana namaa seentee wallaahi mana namaa seentee dararaan hagana gahu irra ga'ee jechuudha. Rabbiin isii baasee garuu ijji isii hin banne argitanii jirtanii kan dhayamte booskiidhaan dhayamte natti fakkaate. Ija isii kana rabbuumatu isii oolchee rabbuumatu agartuu ta'e hin dhabdu isiin jedhee nagayaan gara biyya isii deebisee malee akka yaalii irratti taasisaniif silaa kan agartuun isii jaamtuudha kan qaroo isii jaamsaniidha daa'imattii kana argitanii jirtanii hundumti keessanuu wallaahi waan garaa nama nyaatu waan qalbii nama cabsu jechuudha. Hagadhaas waa hedduu argaa turre garuu kan daa'imattii kanaa immoo baay'ee qalbii nama cabsa waannaan isiin nagayaan fayyaan. Gadaanis irratti ba'us rabbiin nagayaan gara maatii isiititti deebisuun alhamdulillah jechuudha. Meeqa kamtu du'e meeqa kamtu reeffisaa gala wallaahi rabbiin isin haa teessu hunduma keessan obboleeyyan kiyya rabbiin nu haa teessu hunduma keenyaa bakka jirrutti tikuma rabbiitiin har'a geenne hundumti keenya ammallee rabbiin nu haa teessuun isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Argatanii hirtanii mucattiin tun akkasiin dubbattutti reebamteetiniin kan achii baddee isiin achii manaa baatee bannaa poolisiin immoo qabee akka isiin gara biyyaa galtuu kan godhan jechuudha. Alhamdulillah rabbiin achitti sin hambisu dheeni kan gara biyya siituu deebise. Akkuma argitan ka biyya namaa kana bishaan biyya namaa kana qammase namni wallaahi biyya ofii kan ammaal akka ta'een beeku. Ammallee kunoo hin deebi'a kan jettuudha. Garuu carraadha maaliif yoo deebites namni hundi tokkoo miti ilmi namaa tokkoo miti. Mana kanatti dararamtee reebamtee yookaan rabbiin mana nagayaa mana akka haadha isii fiduu danda'a waan ta'eef hin beekamu irratti hin murtaa'u.
Maatiin isii waan qabutti fixatee, waan qabutti gurguratee, isii ergatee, ufillee jijjiirtee, nullee haa waa nu gootu jechaa isiillee kana kanatu iji afuu deemaa jira. Maaliif haga lubbuun jiru namuu hawwiin ilma namaa hin dhumatu. Dararaan hagana narra gahe jedhee hagana narra gahe jedheetiniin abdii hin kutatu. Isiilleen akkasuma abdii kutataa hin jirtu. Ammallee deebitee akka ji'a tokko booda hin deebi'a kan jettuuni mucayyoo kanaan isii waraabaa jirtu kanaani. Wallaahi yooma akka deebitullee ta'e isii rakkoo isii fi isii qofa beeka. Maatiin isii harka qalleeyyii miskiina ta'uu danda'a. Lafa itti gurguratanii, qotiyyoo itti gurguratanii, ta nyaatan kan qallabaaf kaayatan yookaan itti fixatanii gara biyya namaa kana ergatanii akkuma namuu dalagateetiniin ofis jijjiiree warra ofis jijjiiru ofiifis waa godhatu jedhanii garana ergatan ta'a. Isii kana kanatu iji afoo sammuu keessa deema ta'a. Miidhamni isii kun ittiin dhagahamu ta'a yeroodha. Wallaahi rabbiin isii haa laaffisu. Hunduma keessan bakka jirtanitti rabbiin isin haa eegu isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Akkasii wallaahi daa'imattii kana olaaltan kun umrii isiitiin xiqqoodha ganaa xiqqoodha. Atuu xiqqoodha maal goota maatii kee wajjin taa'ii jettiin isiin kan maatii waan isaan itti fixatanii garana erganii osoo hawwii isii hin guutin osoo maatii ofiitii waan godhin ofirra deebitee alhamdulillah nagaa nu gara maatii isii deebi'u waan tokko isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa rabbiin isin haa eegu wallaahi. Wanuma hunda hammaataatuma gadi dhufaa guyyamaan rabbiin isin haa eegu rabbiin isin biraa jiraatu rabbiin nu biraa jiraatu hunduma keenya.